Kaansileeshinii fudhachuuf yaaduun dura jalqaba masfartii tokkoffaa wanti isin beekuu qabdan inni jalqabaa jechuudha. Maaliifuu kaansileeshinii fudhachuun hin dhibu? Kaansileeshinii fudhattanii hoo akkam taatu? Garam deemtu? Maal hojjettu? Maal hojjedha? Eessa deema? Jettanii yaaddanii beektu? Kaansileeshiniin booda maaltu isin mudataa? Maaltu isin mudachuu danda'a? Jettanii kanneen itti yaaddanii beektu. Kana jechuun koo maaliifuu kaansileeshinii fudhachuun qalaalidha, salphaadhaas. Maaliifi biyya kana keessatti seerri nama kamiifuu qixaadha. Amaaras ta'e Oromoo biyya kamiinuu qixxeedha. Akka biyya seera biyya keenya ol kaafnee gad deebifnee yookiin qarshiin akkas goonee binna yoo jette hin danda'amu jechuudha. Kana waan ta'eefi namoonni kamiinuu namoonni miidiyaa hordoftan namni viidiyoo kan koo dhaggeeffachaa jirtan viidiyoo kana share gochuu hin dagatina, akkasuma like gochuullee hin dagatina. YouTube channel kanas subscribe gochuu hin dagatina isiniin jechaani viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffadhaa, isin fayyada, isin gargaara jedhee waa'ee yaaduuf jechuudha. Kaansileeshinii fudhachuun duratti yoo kaansileeshinii fudhatte eessa deemta? Tarii hojii eessa deemtee hojii galta? Tarii qarshii qabda, qarshii hojjettee qarshii ID kan kee ofirraa jijjiirtuun qabda. Kaansileeshinii yoo fudhatte qaraamatti akka seentee wanjalanyaa taatu beekta. Biyya kana keessa jiraachuun idaadha. Idaa mootummaa baadhattee deemta. Wanti ati argitu dacheen kun hundumti isaa laftisi kan mootummaati. Fooqonni ati dachee kanneen irratti argitu hundumtu kan mootummaati jechuudha. Wanti abbaa dhuunfaa kan jedhamee yaadamu Araboota. Araboonni nuu magaalaa keessa hin jiraatan, baadiyyaa keessatti galanii baadiyyaa keessa jiraatu jechuudha. Maaliifi kaansileeshinii fudhachuun dura jalqaba inni tokko wanti isin qabaachuu qabdan qarshii 8,000 yookiin 7,000 qopheeffachuu qabda. Waan ID kan kee ofirraa jijjiirtuun ID bichaaf 8,000 isarraa kaatee waan ittiin nyaattu, mana kiraayii qabattu yookiin mana kiraayii kaffalattu qopheeffachuu qabda. Way isarraa kanafe way kaampaanii biraa, kaampaanii ammaarraaci akkomodeeshinii fi tiraansiishinii iddoo bultii garaagaraaf nyaata si qopheessu waan akkasii qopheeffachuu qabda. Waan akkasii gaafa qabaattee kanneen qopheeffattee gaafa qabaatte kaansileeshinii yoo fudhattes sin gaabbisiisu jechuudha. Innaatti aansee paaspoortii fudhatta. Paaspoortii kaansileeshinii fudhachuun salphaadha. Paaspoortii fudhachuun garuu hin ulfaata. Viidiyoo baay'ee TikTok karaa TikTokittiin hojjedhee isinii dhiyeessee jiras. Dudubbadheeras hamma danda'amaa ta'e jechuudha. Kanammoo viidiyoo kana dheeressee isinii hojjechuu waan barbaadeefi viidiyoo kana dheeressee isinii waraabuu waan barbaadeefi amma dhumaatti dhaggeeffadha. Share godhaatii deemaa isiniin jedhaan. Isa lammaffaa lakkoofsa jalqaba irratti isa lammaffaa lakkoofsa bilbilaa isaanii kana erga qabaattee ergatti bilbiltee itti aansitee lakkoofsa tokko harka 3 fi lakkoofsa 2 tokko harka 3 fi lakkoofsa 2 itti dabalta. Dhumarratti erga dawwaltee Arabiffa yookiin Ingiliffa yoo dubbachuu hin dandeenye ta'ee afaan Oromootiin wayya mootu an Itoophiyaa Ingiliffaan an Itoophiyaadha, laangujii Itoophiyaa barbaada yoo ati jetteeni isaanuu guyyaa 2 yookiin guyyaa 5 yookiin 7 tokko keessatti afaan Oromoofaatti jijjiiraniitiin nama afaan Oromoo dubbatu qabatanii si dhufu. Ergasiin booda jalaa kaaftu. Jalaa kaasanii isa sanitti ammoo waan kasasaa jirtu sana yookiin waan himachaa jirtu sana wallaaluun qabdu. Waan sadiin kasasuu qabda yeroo kasaftus. Yoo miindaa kan keessii kennaniin jira ta'e miindaa kan kootii fi paaspoortii fi kaansileeshinii barbaadaa jettee himachuu qabda. Hamma dhumaatti jechi sadii ati dubbattu kuni addaan cituun qabu jechuudha. Hamma dhumaatti. Yoo har'a mootu kaansileeshinii barbaada, miindaa kiyyaan barbaada jettee boroo immoo paaspoortiin barbaada, kaansileeshinii barbaada yoo jettee wal keessa ooftee xiqqoo rakkoo si jalaa godhachuu danda'a waan jedhee waa yaadeef jechuudha. Kanaaf YouTube channel kana subscribe godhaa, akkasuma like gochuus hin dagatina isiniin jechaani. Kanaaf jalqaba qarshii qopheeffachuu qabda. Lammaffaa yoo obboleettis qabaadhu, obboleessas qabaadhu, namni biyya kana keessatti hundumti isaa rakkataadha. Namni si gargaara jedhamee yaadamu yoo jiraate nama muraasaadha. Nama hedattees kaansileeshinii hin gaafatin. Nama abdattee kaansileeshinii hin gaafatin. Maaliif namni biyya kana keessatti
rakkina waggaa 3-4 yookiin 5 dura dabarse waan beekuuf jecha arraba lama qaba namni biyya kana keessatti jechuudha. Arraba lama qaba jechuun kan koo inni har'a si gargaara jedhee borommoo arraba biraa fidee sitti dubbata. Innummaa at cancellation irratti hojjechiifachuu barbaadu sunummaanuu jechuudha. Siigalee kana waan ta'eef namni cancellation fudhattee biratti paaspoortii yookiin ID hojjechiifachuuf deemtu suni dirqama nama amantu, nama itti dhiyaattu, nama beektu ta'uu qabda yookiin nyaatamtee hafta akkuma qarshii dallaallinna biyyarraa ijoollee fidu nyaatee hafu sana jechuudha. Maaliif waati bakka bultii jireenya isaa kanneen waan hin beeknee fi bilbila qofa itti haasoftee cancellation itti ergitee qarshii kan irra galchite nyaatamutu jira. Gaafa nyaatamtamu namni kamiinuu ragaa malee nama kamiinuu gaafachuu hin dandeettu biyya kana keessatti. Maaliifu biyya kana keessatti ragaadha wanti si baasu, wanti si galchu ragaa kaameraa, footoo yookiin ragaa ta'e wayii sirraa barbaadu malee ati arraba qofaan deemtee himattee fi namni si dhaabate si karaakkaru hin jiru. Kana beekuu qabda. Innaa erga bilbiltanii gaafattanii cancellation fudhattanii hojii qopheeffattanii qarshii qopheeffattanii nama yookiin nama si gargaaru nama ID si hojjetu kan baanii qopheeffattee cancellation yoo gaafatte baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een cancellation fudhattanii ijoollee warroota miidiyaa irra birrii 3,000, 4,000, 5,000 hojiin kun akkas gaafannu qotu siin jedhan hin amanin. Nama baay'eetu waan akkasiitti mudatee karaarra ciisan baay'een argee. Siigalee jalqaba cancellation gaafachuun dura nama qopheeffachuun dirqama kan keeta. Kana beeka abbaako. Ishi kanaafi namoonni miiseejiidhaan akkamitti fudhachuu danda'a, akkamitti fudhadha, maal gochuu qaba, fudhee hoo maal ta'a jettee yaadaa jirtu yoo jiraate cancellation fudhachuun dura jechoota an dubbadde kana sirriitti dhaggeeffadhu, itti yaadiitii ergasiin booda cancellation kan kee gaafadhu sin dhibu waan ta'eef. Video kana share godha. Video itti aanuunis akkamitti akka hojjechiifattanii fi namatti hojjechiifachuu qabdan waan biyya kana information haarawaa biyya kana dhufuu fi biyya kana deebuu kan qabate walitti qabee hojjedhee kan isin fidu ta'a. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye bye.